Ashama daawwattoota kabajamtoota YouTube channaalii keenya harka fuuna jirra jirtu isiniin jecha nageenyi keenya bakka isin jirtanitti isin haadha qabu. Kanatti aansee sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaan keenya kan guyyaa irraa herrega dogoggora siyaasaa bulchiinsa Abiyyi isa jedhu paartii sadaffaa qabannee isiniif dhiyaannee nu faana tura affeeraa keenya. Walitti gaarreeffannaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF fi Eritiriyaa maal fakkaata? Mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eritiriyaa jidduutti yoo lolli jalqabe garee TPLF fi faannoon durfamee mootummaa Ijiptii fi Suudaanii dabalatee mootummaa Eritiriyaa akka tumsa tahaniif ifa gala yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa yoo lolatti kan seenu ta'e mootummaa Itoophiyaatiif hoo tumsa kan ta'u jira jechuu wal gaafachuun barbaachisaadha. Akkasuma lola mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa jidduutti jalqabuuf deemu biyyoota gaanfa Afrikaa hunda sodaa guddaa keessa galchee jira. Wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa jidduutti yoo kan jalqabamu ta'e biyyoota gaanfa Afrikaa irratti miidhaa akkamii fiduu danda'a? Akkasumas mootummaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa irratti miidhaa akkamii fiduu danda'a kan jedhu wal haa gaafannu. Kana malee mootummoonni lamaan yoo lola kan jalqaban ta'e isaan lamaan keessaa mootummaa kam injifannoo galmeessuu danda'a jettanii yaadan? Seera lolaa keessatti lolli yeroo jalqabamu beekuu danda'a malee lolli yoo kan jalqabamu ta'e eessatti akka dhumatu beekuu hin danda'an. Mootummoonni lamaanuu lola jalqabuudhaaf yoo kan murteessan ta'e osoo lola hin jalqabiniin dura waan lama beekuun barbaachisaa yoo ta'u, inni jalqabaa lolatti yoo kan seenan ta'e injifannoodhaan lola xumuruu akkasumas sadarkaa bulchiinsa keetii ol kaaftee hawaasa biraa deeggarsa cimaa argachuu yoo ta'u, inni lammaffaa yoo kana hin taane lola keessatti yoo kan injifatamtu ta'e bulchiinsi mootummaa biyyattii cabuun isaa beekamaadha. Yeroo kanatti hoggantoonni mootummaa biyya gadi dhiisanii baqachuu malee carraa biraa argachuu akka hin dandeenye beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa osoo lolatti hin seeniin dura qabxiilee ijoo lamii kana beekuun barbaachisaadha. Malee fakkeenyaaf mootummaan tokko osoo lolatti hin seeniin dura ulaagaalee armaan gadii qabaachuu qaba. Tokkoffaa, mootummaan biroo biyya isaa irratti yoo duule ofirraa deebisuudhaaf dirqama lolatti seenuu qaba. Inni lammaffaa, daangaan biyyattii yoo kan sarbamu ta'e daangaa biyyattii kabachiisuudhaaf lolatti seenuu qaba. Sadaffaa, mootummaan tokko biyya ollaa isaa irratti duuluudhaaf sababa gahaa qabaachuun barbaachisaadha. Kana malee mootummaan Itoophiyaa biyya ollaa isaa irratti duuluudhaaf erga sababa gahaa dhiheessee booda lolatti seenuudhaaf wantoota isa barbaachisan keessaa biyya isaa keessatti nageenyi jiraachuu, dinagdeen biyyattii fooyya'aa tahuu, deeggarsa hawaasaa qabaachuu fi biyyoota ollaa dabalatee deeggarsa biyyoota dhihaa qabaachuu, akkasumas osoo lolatti hin seeniniin dura karaa dippiloomaasiitiin lola itti bantee ija biyyoota dhihaa itti garagalchuu qaba. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa lolatti seenuudhaaf ulaagaalee armaan gaditti maqaa dhoofne qabaachuu qaba. Haa ta'u malee akkuma argaa jiru kanatti bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa kan yeroo ammaa kanatti lolatti seenuudhaaf kan of qopheessaa jiru ta'uu ijaan argaa jirra. Garuu mootummaan Itoophiyaa lolatti seenuudhaaf ulaagaalee armaan gaditti maqaa dhoofne keessaa sababa tokkollee kan hin qabne ta'uu mul'achaa jira. Akkuma beekamu Piraayimisteerii Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad erga aangoo biyyattiitti ol dhufee jalqabee hanga ammaatti biyyattiin kufaatii dinagdeetiin durfamee rakkoo nageenyaatiin wal qabatee kan saaxilamaa jirtu yoo ta'u, akkaataa Abiyyi Ahmad lolatti seenuudhaaf murteeffachaa jiru kan nama ajaa'ibsiisaa jiru. Biltsiginnaan Oromoo maqaa balleessuudhaaf Itoophiyaa diiguudhaaf kan ergamte fakkaatti. Gama biraatiin keessattuu waggoota laman dabran kana waa'ee galaana diimaatiin wal qabsiisanii mootummaan biltsiginnaa dhaadannoo garaagaraa geggeessuudhaan waraana garaagaraa dhiyeeffachuudhaan akkasumas lolaaf of qopheessuudhaaf meeshaa haaraa addunyaa raabitatti agarsiifachuudhaaf dhaadannoo garaagaraa kan geggeessaa ture yoo ta'u, galaana Asab karaa seera qabeessa dhiisee karaa humna waraanaatiin dhuunfachuu isaa mirkaneessee jira. Mootummaan biltsiginnaa hulaa galaana bahar humna waraanaatiin fudhachuu akka fedha qabu erga mirkaneessee booda mootummaa Eertiriyaatiin durfamee biyyoonni garaagaraa mootummaa biltsiginnaa irratti tokkoomuudhaan kan cimsanii dura dhaabbatan yoo ta'u, akkasumaanuu mootummaan biltsiginnaa hulaa galaana bahara diimaa humna waraanaatiin dhuunfachuu akka fedha qabu irra deddeebiin dhaadannoo agarsiisaa jira. Yeroo kanatti mootummaa Eertiriyaa fi mootummaa Ijiptii
nuti osoo mootummaan bilisiginnaa lola nurratti hin bahin dursine lola waraanaa irratti banuu qabna jechuudhaan garee TPLF tan biyya keessa jirtuu fi garee faannoo fayyadamuudhaan mootummaa bilisiginnaa irratti lola banuu isaanii mirkaneessanii jiran. Mootummaan bilisiginnaa daangaa Eertiraa irratti lola banuudhaaf osoo of qopheessaa jiru garuu Eertiraan gara mootummaan bilisiginnaa hin eegin lolatti banuudhaan biyyattii keessatti lolli cimaa yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan bilisiginnaa waggoota dheeraadhaaf biyyoota biraa wajjin lolatti seenuudhaaf hawwii kan qabu yoo ta'u lolli mootummaa bilisiginnaa waamachaa ture mootummaan bilisiginnaa akka hin filatinitti kan argate fakkaata. Waggoota torban bilisiginnaan biyya Itoophiyaa bulchaa jirtu kana biyyattiin lola garaagaraatiin kan gaaga'ama cimaa keessa seente yoo ta'u garuu osoma haalli kun jiru mootummaan bilisiginnaa ammas biyyoota biroo wajjin lolatti seenuudhaaf kan lola hawwaa ture yoo ta'u hawwii isaa argatee jira fakkaata. Mootummaan bilisiginnaa eessarraa ka'ee eessatti akka deemaa jiru namaaf hin galu. Biyyattii tana eessarraa kaasee eessatti akka tarkaanfachiisu jiru addunyaa guutuudhaaf hin galle. Yeroo ammaa kanatti siyaasaan Itoophiyaa addunyaa biratti kan dhagahama hin qabne yoo ta'u hogganaan Abiyyi Ahmad hoggantoota addunyaa keessaa kan irra gadi aanaa yookaan kan irra argaa fi ilaalcha gabaabaa ta'uudhaan beekamtii kan qabudha. Gama biraatiin waa'ee hulaa galaana baharaa ilaalchisee mootummaan bilisiginnaa dhaadannoo garaagaraa kan gaggeessaa ture irraa kan ka'e biyyoonni addunyaa guutuun yeroo gabaabduu keessatti mootummaa fi Eertiraa fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti lolli jalqabama jedhamee kan eegamaa ture jalqabee jira fakkaata. Daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa GBS Miidiyaa yaada keessan gama komantiitiin nu barreessaa akkasumas gaafii keessanis gama komantiitiin nu dhiheessaa isiniin jenna. Oromiyaa GBS Miidiyaa like, share, subscribe godhuudhaan dirqama lammummaa bahadhaa. Gama keenyaan wantoota biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru funaannee cuunfinee isin biraan gahuun dirqama nurra jirudha. Sagantaan keenya kan guyyaa irraa asumatti ulmataa hanga walitti deemutti nagaan nu turaan affeerraa kenna.